Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalattoota gadaa diijitaal miidiyaa viidiyoo nuti sagantaalee keenya irratti yookiin chaanaalii keenya irratti gadhiisaa jirruun hedduun keessan akka gammaddan yaadaan nuuf ibsaa jirtan nutis yaada keessan bu'uura godhachuudhaan sagantaa afaan Oromoo qopheessinee jirra. Sagantaa afaan Oromoo qopheessinu kana keessatti ammoo sagantaa qaroo jaalalaa jedhamtu tokko qabannee isinii dhiyaanna. Yeroo hundaa jimaata galgala sa'aatii 2 kan darbudha. Egaa sagantaan kun qabiyyeewwan adda addaa of keessaa qaba. Qabiyyeen isaa inni jalqabaa gorsaa fi jechoota xiinsammuu jaalalleewwanii cimsuu fi daandii fi utubaa jaalalaa ta'edha. Qabiyyeen biraa immoo walaloowwan jaalalaa jaalalleewwan waliif kataban kan isinii dhiyeessudha. Qabiyyeen sadaffaan immoo muudannoowwan jaalalleewwan gidduutti uumamu kan isinii dhiyeessu ta'a. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota gadaa diijitaal miidiyaa sagantaa keenya biraatiin ammoo akkuma beekamu hojii oomisha yookiin maanufaankcharingii irratti cimnee hojjannee hawaasni keenyallee akka irraa fayyadamu gochuun dirqama keenya ta'uu hubannee gadaan diijitaal miidiyaa dhaabbata Top Machinery Factory Zone jedhamu wajjin hojii gaarii hojjetaa jira. Egaa hojii dhaabbata kana waliin hojjennutti hedduun keessan gammachuu keessan nu ibsaa jirta waan ta'eef jechoota keessanii fi yaada isin nuu kennitanitti hedduu gammannee jirra. Egaa kabajamtoota keenya namoonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan akka gadaan diijitaal miidiyaan sagantaalee biroollee qabatee dhageeffattoota hedduudhaaf dhiyeessuun gaheen keessan gahee olaanaadha. Kanaafuu hiriyoota keessaniifis viidiyoo nuti gadhiifne akka qooddan affeeramtanii jirtu. Egaa sagantaa guyyaa har'aa eegaluun mata dureen qaroo jaalalaa jedhamtu jalatti yookiin qophii qaroo jaalalaa jedhamtu jalatti mata duree tokkoon gorsa tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Egaa namoonni yeroo ammaa miidiyaa fayyadamaa jiranii gorsa baay'ee dhageeffachuun isaanii barbaachisu jechuun hin danda'amu. Hedduun keenya gorsa dhageeffannu hojii irra oolchuu irratti hanqina waan qabnuuf egaa gorsi yeroo hundaa utubaa sammuu waan ta'eef jireenya keenya irratti gahee guddaa. Egaa qophii qaroo jaalalaa jedhamtu keenyaan akkana jechuudhaan isin eegalla. Muuziqaa ce'umsaa booda walitti deebina. Hariiroo jaalalaa keessan cimsuuf maloota armaan gaditti eeraman hordofnaan na'aman. Jaalalli keessan milkaa'aa ta'a. Shakkiin tokko hin jiru. Ni milkooftan isiniin jedha kitaabni xiinsammuu hayyuu tokkoon barreesse. Inni tokkoffaan gammachuu keetiif atumti itti gaafatamummaa fudhadhu. Namoonni baay'een gammachuu isaanii namoota irraa kan eeggatan jiru. Gammachuu kee eenyurraa illee eeggachuu hin qabdu. Jaalallee kee yookiin jaalalleen kee si gammachiisuuf yaalii gochuu dandeessi. Hayyama kee malee garuu si gammachiisuudhaaf humnas aangoos hin qabdu. Kanaafuu bohaartii sammuu keetiif itti gaafatamummaa kan qabu mataa kee ta'uu barii of amansiisii. Gammachuu keetiif atumtii hojii irratti akka oolchitu itti gaafatamummaa sanbachuu qabda. Egaa qabxii lammaffaan hariiroo jaalalaa kennanuu cimsan keessaa jechoota keenya gochaan bareechuu yookiin gochaan midhaasuudha. Egaa wantoota jaalalleewwan gargar baay'insaaf saaxilu keessaa dhimmi kun dhimma ijoodha. Egaa namoonni baay'ee jechoota baay'ee dubbatu garuu gochatti jijjiiruu irratti hanqina nama hundaa fi mana hundaa seenuudhaan baareesii bultii namootaa fi jaalalleewwan gidduu jiru hariiroo isaanii irratti danqaa ta'ee akka isaan gargar baaniidhaaf kan saaxiluudha. Kanaafuu ana yookiin ati yookiin
isaan yookiin isheen dhimma kana hangam hojiirra oolchaa jira? Abbaa warraa kee sobdee beektaa? Hiriyaa kee jaalaltu sobdee beektaa? Garuu yeroof isa gammachiisuuf sobuu dandeessa. Sobni ati sobdu kun ammoo sirratti biqilee hidda si keessatti godhatee si keessa bullaan na'aman hariiroon jaalala kee yeroo booda balaa keessa bu'a. Kanaafuu jechoota kee gochaan bareechuu qabda. Waan hin dandeenye akka hin dandeenyetti ibsuu qabda. Waan hin dandeenye kana sii godhaa, kana waadaa siif seenee bara dhufu kana yookiin yeroo kanatti kana sii godhaan yoo gochi bira hin jiraanne taajjabbii keessa seenta. Namummaan kee si jalaa xiqqaata. Egaa hiriyoota koo qaqqaaliiwwan, gorsi kun gorsa baay'ee hayyootaadhaan dhageeffatamu. Afaanota hedduudhaanis hiikamee kitaaba kanarraa hojiirra oolee jira. Egaa fakkeenyi kitaabni kun nuu kaasa akkana jedha. Jaalallee keetiif ciree hanqaaquu si bilcheessa jettee osoo foon hojjattee fi isa gammachiisuu hin danda'u. Waan isatti himte sana yoo hin raawwannee fi kijibduu si taasisa. Kanaafuu waan dubbatte jecha kee gochaan argisiisuun namummaa kee cimsa waan ta'eef dhimma kana itti yaaduu qabda. Egaa inni sadaffaa fi inni ijoon dogongora kee amanuuf dhiifama gaafachuu jedha. Egaa hariiroowwan jaalalleewwanis ta'ee haadha manaatii fi abbaa warraa itichuu keessatti inni kun gahee leencaa taphata. Dogongora kee amanuuf fi dhiifama gaafachuu jedha. Nama jaalattu irratti hamaa tokko hojjattee kan dhiifama hin gaafanne yoo ta'e sababa isa mufachiisteef dhiifama waan hin gooneef sababa tokko dhiyeessuutiin sirraa hin barbaachisu. Kana isin jedhu ammoo sababa na mufachiifteef kana si godhe kana siin jedheen namummaa keetii keessaa hariiroo keessan gidduu jiru isa caalatti hammeessa waan ta'eef dogongora kee irratti dhiifama gaafachuu sababa kamuu gidduu hambisuu qabda. Badii keef dhiifama gaafachuuf sababa hin barbaadine. Fuulduraaf akka ittiin deebine itti himuudhaan dhiifama gaafachuun sirraa barbaachisa. Jechoonni ati ittiin dhiifama gaafattus murteessaadha. Dhiifama jettee callisoo osoo hin taane dogongora kootiif hedduun gadda. Kanaafuu dhiifama naa godhe kana booda badii akkasitti hin deebi'u. Dhugaa jaalala si jaaladhu irraa ka'ee dogongora san keessa seene. Kanaafuu dogongora akkasiirraa of qusachuun yaala. Isa har'aatiif dhiifama naan godhe jedhiitii maqaa jaalallee keetii kan moggaasteef kaasuudhaan hamilee isaa itti yookiin hamilee ishee itti horuu qabda. Egaa inni arfaffaan baay'ee murteessaadha. Inni arfaffaa kanas akkana jechuudhaan kitaabni kun lafa nuu kaa'a. Haasawa isaa yookiin haashawa ishee sirnaan dhageeffachuu. Haasawa isaa yookiin haasawa ishee sirnaan dhageeffachuu. Yeroo baay'ee jaalalleewwan lamaan osoo waliin daandii irra deemaa jiran isheenis dhiira uumama yookiin qaamaatiin isa irra midhaagduu argite qalbiin ishee isarratti rarra'uun hin oolu. Kanarraa of qusachuu qabdu. Garuu uumamni ijaa kun rakkisaa waan ta'eef karaa inni sittiin barreedhaan gocha sana raawwattee tas ta'uu danda'a. Haa ta'u qalbiin kee akka faana hin deemne of qusachuu fi of eeguu qabda. Haasawa inni sitti haasaa jiru sirnaan dhageeffadhu. Deebii maluuf deebisiif. Atis haasawa isheedhaan malu kan kabaja isheetti toru kan namummaa isheerraa mulqine sirritti dhageeffadhuutii deebii isaaf malu karaa naamusa qabuu fi karaa hamilee isheetti toruu danda'uun deebisiif. Egaa haasaa walii sirnaan dhageeffatanii deebii iddoo fi haala filateen oliif deebisuun nama guddummaa jaalalleewwan sanii ibsa waan ta'eef inni kunis baay'ee murteessaadha. Egaa inni shanaffaan ammoo miira sitti dhagame haasawa kee keessatti itti himuu qabda.
namoonni tokko tokko yookiin hiriyoonni baay'een jechuu dandeenya jaalalleewwan isaanii gidduutti yookiin jaalala isaanii gidduutti walitti bu'iinsi kan uumamuun miira walii waliif beekuu dhabuudhaan. Akkuma beekamu miirri ishii waan ta'e wayitiin gammadoo ta'e miira ishii sana kan ibsachuu qabu ishiidha. Innis ammoo miira isa gammachiisu sana hiriyaa isaatiif yookiin hiriyaa isheetiif karaa ifa ta'een walii ibsuun baay'ee murteessaadha. Miira walii hin beeknu taanaan gammachuun nuti waliif qabnu bakkatti deebi'uu hin danda'u. Kanaafuu miira sitti dhagame kan nyaataa ta'uu danda'a, miira sitti dhagame kan nyaataa ta'uu danda'a, kan uffataa ta'uu danda'a, kan iddoo siree ta'uu danda'a. Miira sitti dhagame karaa ifaan ibsuuf yaali. Yeroo tokko tokko namoonni miira isaanii ibsachuu yeroo dadhaban fuula isaanii dallananii namas dubbisuu dhabu. Hiriyoota gidduutti wantoonni kunniin calaqqisnaan dhugaa balaa guddaa qaba. Kanaafuu gochaa fi jechoonni keenya fedhiidhaan daangeffamuu hin qabu. Fedhiin kun ammoo karaa walii ibsaniin ta'uu qaba. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Diijitaal Miidiyaa kutaa keenya sagantaa yookiin qophii qaroo jaalalaa kan hangammaa dhageettan torbaan jaalalaa isiniif haa ta'u. Qophii qaroo jaalalaa guyyaa jimaataa sa'a 2tti kan walitti deebinu ta'a. Hanga sanaaf torbaan jaalalaa isiniif haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa.